sagantaa teenya qophii arraantanaa keessatti dhimmoota afur irraa inaasa'u dhufe dhimma gamoo waldaa jimaa ijaarameerra dhimma ijaarsa biyyaatii fi dargaggootaaf jettu tan Oromiyaan amma naanneessaa jirturra dhimma walgahii paartii badhaadhinaa horee jiddu galeessaarraa akkanuma dhittillee dhimma amantiidhaa tan masgida keenyaatii fi ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota keenya ulamaayii keenyaan finxaaleeyyii je'ee targaa finxaaleeyyii itti moggaaserraa gadi fageenyaan haasoyna jechaadha. Hundi keessanuu warri as keessa jirtan share invite godha nama 2300 jira dhaamsi kun qabsoo hadhooytuudha jirra. Hogguu asirratti baanee paartii keenyaan faallaa deemnee paartii keenya dandamuudhaaf hattuudhaan kokkee wal qabnee gara ummata keenyaa gara haqaa gara dhugaa gara sabani qabsoofnaaf jennutti dinnee ummata keenya hatuurraa hinannu jennee ummata keenya gowwoomsinu jennee ummata keenya taphannu jennee ummata keenya waada seenneef hin diignu jennee gara ummataa meeynee isinii dubbannu nuti hiriira badatti jirra. Hiriira hamaatti jirra. Qabsoo hadhooftu jirra jechuudha. Waan nurra deemu, waan nurra ga'u keessaa fi alaan addaan hin beeynu jechuudha. Hedduudha. Dubbachuuf hin toltu. Ammoo namni du'a moohe, namni sodaa moohe, namni ummata filate, namni rabbi filate waan sodaatun qabu. Kanaaf ummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf gabbaane ergaan tun ummata keenya bira geessee bakka YouTube baadiyyaa magaalatti ummanni keenya illeen haqa isaatii fi dhugaa isaatiif qabsoo isaa gaggeessu qaba. Kanaafuu share godhaan dhaamsa keenya. Gara sagantaa teenyaa kaarraatti hogguun dabruu dhimma galma waldaa jimaatii fi ijaarame. Gamoo waldaa jimaatiif ijaaramuudhaaf Harargee bahaatii fi Harargee lixaarratti baddeessaa fi awwadaa irratti qophaa'utee turteetu tura. Gaafa awwadaa dhufnee lafa san qonnaan jiraataa awwadaa irraa jimaasaa irraa saayisisnee irraa xareeynee gamoon jimaa daldala jimaadhaa as ijaaramuu qabdi jaan aan warra waan san godhee achi ture keessaa. Arraan tana ammoo gamoon san gara oro freshitti kartaan cities lafti cities abbummaan gamoo saniitis akka jijjiiramu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin xalayaan gara itti gaafatamaa lafa naannoo Oromiyaatti barrooyte naannoon Oromiyaa itti gaafatamaa lafaa kan naannoon Oromiyaatis godina Harargee bahaa lafa itti gaafatamtoota lafaatii fi itti gaafatamtoota lafaa godina Harargee lixaatiif kan awwadaayis kan baddeessaatis qabiyyeen isaatii fi abbummaan isaa guutuutti gara maqaa daldala jimaa ja'urra gara oro freshitti guutuutti abbaan gamoo sanii akka jijjiiramu kaartaan kanaan akka qophaa'u akka lafti isaanii kannamtu abbummaan isaanii kannamtu xalayaan barrooytee jirti. Xalayaan teenya culleeleen teenya guurtee baastee jirti jechuudha masaraa keessa. Xalayaa san Facebook gubbatti arku maltanii jechaadha. Maaf wa'adni khalee diigame. Maaf wanni ummata dura dhaabbatee pirezidantiin naannoo Oromiyaadhaa osoo nuti isa garru, osoo nuti isa dhageenyu, osoo ummanni isa dhaga'u, osoo biiti isa dhaga'u, osoo kaameeraan irra jiru, dachii samii kan jiru hundi osoo isa dhaga'u gamoo daldala jimaatiif jaarame. Eegalchiisuuf bu'uura kaa'ee gaafa gamoon san dhume immoo gamoon san oro freshiif akka kannamu maaf murteesse. Maaf jechasaa kan kaleedhaa geeddare. Maaf jijjiiruun isa feesise. Oro freshin kaampaanii hattuu kan naannoo Oromiyaati. Naasittima. Oro freshin biiftuu addunyaa tan gaafa dargii kan gaafa wayyaanee jechuudha. Oro freshin biiftuu addunyaa tan gaafa wayyaaneedhaa jechuudha amma Oromiyaadhaaf. Kaampaanii Oromiyaadhaa
tan ummata qunciste ummata raatutte shilmi taate party deeggartu jechuudha Oromoo fresh sanifu waan ummanni itti booyate waan ummanni itti iyyate waan ummanni ribatti dhabe waan ummanni kadhate waan ummataaf waada galame lafa ummata namichi fuudhee gaafa sobaan lafa gaafuma lafa fuudhu saniu Oromoo fresh fuudhee beekinni nuutu galma jimaati ummata keenya magaalaan tolu deemti jenne shubbisaa turre malee anachiin turre laala wadaayin turre guyyas isaa wajji warri suuraa yaadattan gaafas wal cina saggaaraa turre dubbiin dhugaan fakkaatte wallahi miskiina ni soomna seene way wallahi miskiin ishi akana nu tabatan seene arama fuula soo giddaan dhiqatanii qaanyii takka malee gamoon jimaasan guututti akka Oromoo fresh jijjiiramu xalayaamu prezidentiin naannoo Oromiyaa barreessee lafatti خلفاتيس خرجوا دينا جبريسة اسمتم خر أوروفريش جيرم تجرتيه تجافا ما يبيسوا نوف أوروفريش يبيسوا سيدو فاكو بقبادو يا كنا نجراتا خي يا أبا لفا يا أبا جما يا ماتي تيج لفتي دلدل جماتي فوق إن دلدل جماتي في سيجارم تجي فارسي بولان خجبات ورتسن خم فارسي بولان خنو موتمان تيجيفنو أدا جماد أفكنيتي قال ما جمادا خن تدلدل مجاري تريمي أوداي في بدي سجو ومتى يتشادا ما تدلدلون إن جد أمزوج وجهكنا كجباته هو أجر يتشادا وهو ما خندتو كننو كجبا أسجان تناف قرار راقطن تناف قرار أمتك ينياج إني كناف قرار أمتك ينياج ديني كناف أمتك ينياف دبتشو دافي دورة مرتفع نيجان أكمل نمني إفصوبة أكمل نمني إفصوبة أكمل نمني هذا في صوبة أكمل نمني أبا في صوبة أكمل نمني فون في صوبة أكمل نمني لمي في صوبة أكمل نمني أمة في صوبة وبيديون وبيدوما قبرون فتوما أبدا نمني تقول قبرون فتاتين قدته عمل قبرون فتا حرارة قبرون فتا جروسا كيست يو إفما تقول بقوتي في الليل أبو فنتاو أكتني قدته تقول قبرون فتاتي أكني قدته أمة سانيا چورا أكني تقدته أمة سابو چسورا أكني تقدته أمة سامورا أكني تقدته أمة هاتورا أكني تقدته أمة صبورا أكني تقدته أمة غوغومسورا أكني تقدته أمة دماسورا أكني قدته أمة تكوما ديغورا أكني تقدته جيرو تنان إسجى أملا خنا كي سابه هندن دويجا أرى وداي Gujin dangga ke yang kan nun dabarsu ang gujin jate bergabate kawef o makanite rira bate didde amalle de mujurti godina raj abse to kuma Oromo digu vive kunis godina jaru vimiti borana sakasumat malif guji kaisa work isan if jalagal chudaf jijirama bulchisa asai sami joy to opai fachuqaba asai sabul chet godina adda hare ummate sani if jalad debisu qaba khaisa vitgafata ma akamma dem to kanatti hatuni santane samuni santane gujit sani fu jalad debisu qaba boranatis wan achijira zika fi jima wanta belada fi wan achijira hunda if jalad debisu fa isita na famasa katani tibulchisa ka matijirtu tadati safintane tanafu mal guru ko ba godina da ume guji fi borana walindo isise bale ojinis wallolchise to kuma Oromo da dige janta hatuma sa charra chikai sasan gutachu barbada guji namo ning udef ditte
abadan jette maalif abbaa gadaa dhugaa qabdi maalif jaarsa dhugaa qabdi maalif qeyroo dhugaa qabdi maalif nama gandasaa qeesaa faayidaa ummata isaa jaalatu qabdi maalif ummata jala deemtu qabdi diddee hiriira baate shimallis diina keenyaa jette jechuudha viidiyoo gartan diina keenyaa booranni gadi beeti abbaa gadaa qaba jaarsa gadaa qaba dargaggeessa qaba qeerroo qaba hayyuu qaba nutti taatu jee gadi behee dideecha bulchaa fi bulchootaa fi kaabinee fi jinnijaan kaan hundi ummata hojii dhaabbatee jechuudha maaliif boru koyoo isaan du'an ka isaan kana dhiqee awwaaluu ta'u eenyu ummata waan ummanni keenyan feene nuti qaybaluu hin dandeenyu kottu ati maan akka goote godhi jaaniin jechuudha dideen ummata hojii dhaabbatan humaa godhuu hin dandeenyu nuti ummanni didee haqa akkana falmata namni atoo yaa Harargeetii atoo yaa ilmaan sooressa jaarraa abbaa gadaa atoo yaa ilmaan elemoo qilxuudhaa atoo yaa ilmaan Sheekh Bakrii Saphaloo atoo yaa ilmaan Sheekh Muhammad Rashaad atoo ilmaan qabsoo eegale mataa qabsoo eegale hangafni qabsoo eegale yoo jimaan kee keellaan itti baay'atee kararratti deemtee qaraxaan ajjeefamtu xalayaa arraba rooyiterra laalinaa kanatti dhiisa tabaabar dargaggeessaa ka'ee jira laal islaamaa ka'ee jira ummataan lolee jira tanaafuu yoo lolli ilmaan Harargee kun itti dabalame abbaan dhaabuu hin danda'u wanni fadhe dhaabuu hin taatu yoo warri Harargee kun eegale tanaafuu dafanii dargaggoota Harargee kana shab godhanii qaxaqaxaq godhanii leenjiidhaa fi dirgoodhaan ittiin dhufa ittiin raayinaa sootaa qabu feesisaa jechuudha dhiisi tanatti ati abbaan qabsoo kaleedhaa abbaan qabsoo ibidda Oromoodhaa hayyoota meeqa wareegama kanaaf kafalte haqaa fi tokkummaa fi biyyummaaf oofte arraan tana tokkummaa Oromoo eeggattee haqa keetiif gabbaatee lallabachuu maaltu si dhorke haqa keetiif gabbaatee iyyuu maaltu si dhorke yoo ati gabbaatee jini yenne nutis dubbachuu ni dhaabnaa jechuun maboota ijjechuu qabdaa jechuun yennaa kee amma gabayaan jimaa kee lafti sirraa fuudhamte ooruun jimaarraa diigamte gamoon jaarame ooroo fireeshiif kanname daldala jimaa wadaa kana keessatti qabqabii meeqaatu nyaata hammaala meeqaatu jiruu jiraata warra jimaa fidu meeqaatu tanaan jiraata warra ooruu qabu qofaa miti eega ooruurraa oomishni oomishame hanga jimaan fa'amee tolfamee kara magaalaatti gaggeeffamutti piroosesii meeqa keessa adeemsa meeqa keessa deema tana hundarrattu qarshi lama qarshi sadi qarshi afur qarshi kudhan qarshi 20 qarshi 5 kuma akkana guurratee walitti cooratee ka jiraatu meeqa ummanni keenya ooroo fireeshiin tana sirraa guuruu dhufu jira beeka jimaadha achitatti Somaalee wajjin mallattee suudee mataa'eeti kuduraa fi muduraa qofaaf dhufa sitti hin fakkaatin abbaa jimaa ummanni baadiyyaa guututti isatti galchu kadallaalli idduu kana ummanni narraa ba'u jeesan hundaa'u dhabamsiisee silaa biiftuudhu baha Oromiyaatiif kanne haqa jenna osoo daldaltoota Harargeetiif kajaarame waldaan jaarame fooqii san kanne way mootummaa kana gaarii jenna daldala isaanii ka ifi jaarrate ka paartiin hoggantu ka faayidaa paartiitiif deemu ka dhiiga ummataa tuutu isii sanirra galchanii ooroo fireesh achi galchanii isii sanin boombaa sit dhaabanii daranuu si xuuxuu yaa'anii jechuu yoo dubbii sii galte dhume jechuu dubbiin baddee isaatis galmi jimaadhaan jiru ooroo fireesh dhume jechuudha kaawwadaayis galmi jimaan jiru ooroo fireesh itti muudan nama quba qabdan amma booda gaaf tartiiba eeggateeti akka warri Somaalee ka jimaa Somaalee geessus ka biyyaalaa geessus isa bira akka jimaa fudhatutti kaartaa tolfachuu jira boorsaa isaa ka maallaqaa qopheeffatee achi gaagattee isa irraa guurtee jechuudhaati itti jimaa isa geessaa jechuun ummanni keenya isa geessaa jechuu jimaa si dhumatti mondumannere isii tana sirriitti beekuu feesisaa jechuu gadi fageenyaan
maaf ta'etu tana so ummata keenyaaf waan fayyadaati mititu daranuu waan ummata keenya khasaarsisaati ummanni arargee jimaan keenya daa'imandii keenya beekamaa abbaan fadhe jimaa keenya irraa booda jechuun dandeenyu nuti tanaan jiraatu ummanni keenya tanaan jiruu isaa bobbaafata isii tanammoo inni kokkeesi qabee hattuu yenne alergachuu irraa isa dhorkineemi orofreeshin taaddasaa biraa ta'ee sii dhufaa jechuudha taaddasaa biraa ka maqaa heeraatiin dhufee maqaa mootummaatiin dhufee achi taa'u ka daldalaa hunda if jala galchee niiraarraa luugu ka ummanni keenya fadhee harkata fadhee dhaba dantaan qabneef san ta'uu deema jechuu achitti tasuma tana fudhachuun qabu jechuu ummanni keenya lubbuu qabaate tasuma tanaafu awwanni ummata kiyya dhaammadhu ummanni keenya mirga gadi baatee sagalee ta'e dhageeffifachuu mirga gadi baatee dhugaa keetiif lolachuu mirga gadi baatee qabsoo ta'e godhachuu qabda abbaan si dhorkuu danda'u hin jiru tanarratti mirga guutuu qabda yoo jaaramtee wal gurmeessitee nuti taatu jechuu baat sitti taati hasiriifatu hin jiru hattuu namaa rifattu nagarreen hattuun siriifattu hin jirtu asuma Facebook gubbaarraa dubbannee yoo dhisne bu'aa takka hin qabu lafarratti if ijaartee gadi baatee nuti taatu muumichi nu haa dhufu hiriira jiru ba'uu qabdaa jechuu hadda ifattee amma gaawaan nuti ijaa turreef agartanii jechuu karoora mootummaan itti deemaa jirtu nuti isaan keessa jirraa bara nuti bar mootummaa hojii jirra ummata keenyatti hin taatuu jennee dinnee isaanii wal lolu jirra siif jecha ummata keenyaa jecha didu jirraa bara ijoollee takka takka tafaarsitee bultuu takbaarree maarree mindaa nyaattu dirgoo nyaattu ta'an gorra jirtu irra laalinaa tana waan irra laaltanii qabda namni tokkoo miti ijoolleen tu yoo aramte maaliin jiraatti jiru dalagachuun beeytu nagatuun beeytu maaliin beeytu waan itti jaaniin erguu malee godhuu malee garaan isaanii keessatti gubata ijoolluma tanaawu akka ummata keenya irra ta'u jiru tana ijoolleen teenya jaalatu takkalleen tana amana saniifuu warra mootummaa keessa jiru kan dubbatee fi kan dubbatiin irra laalina kan dubbatiin irra laalina kanuma dubbatee jala deemiti dubbii san galmaan gaadhu kan dubbatiin si hojii jira garaadhaan si hojii jira hay hundana dubbadhu jettee dhumaa duba hundana yoo ariyan amma ka haadha gargaaruu hin dandeenye ka mana bulchachuu hin dandeenye ka ifaan itti dhaabu ka mana keessa ariyan ka piikaappii irraa fuudhan ka meeqaynaa irraa fuudhan meeqa dirree gayyaati wanti kadhattu taati hay hundi gayyaati kadhattu taati saniifuu haa jiraatanii isaan irra laalina ati immoo nuti warriif kanneen jirra sitti mujjirra waan mootummaa keessa jiru waan mootummaa si godhu jirtu nutu if kannine du'aaf sitti mujjirra sodaa tokko malee tana fudhattee dhageeffattee tataanitti dhistee tatafaarsee bulaa qabsootee itti ooftee mirga kee kabachiisu nuti mootummaa fonqolchaa isiniin jechuutti hin jiru nuti mootummaa jibbaa jechuutti hin jiru nuti mirga keessan kabachiisadhaa jechuutti jiru wanni mootummaan isinirra yaadu jirtu isiniif hin taatuu jechuutti jira baqa mootummaan wanni amma dhimma jimaarratti naannoo godina Harargee baati fi lixaarra yaadaa jirtu ta ilmaan Harargee hiyyummaa keessa neexu seeraa fi heerri isin amma baastee ummata irratti hojjechuu jirtu ta ummata dammeessituu ta ummata dhamaastuu ta ummata hiyyummaaf saaxiltuu jechaa jirra tadaf kan bulaa keenya hiyyeessa hurkee dalagatu hiyyummaadhaaf saaxiltuu sin jechaa jirra jechaa eega ilma hiyyeessaa taate eega ilma qotee bulaa taate eega ummanni keenya akkatti jiraatu beeyte garaa ittiin ummata keenya gizee isaan akkana ta'anii saamamanii jiruu dadhabanii hadhaa mudhatan agarree itti callifnee laallu dadhabuurraa dubbachuu jirraa jechuunutu tana dammeeytee wal dammeessitee wal jaartee haqa kee kabachiisachuuf akka guujii sanii gabba'uu qabda akka booranaa sanii gabba'uu qabda yoo iyyitee dhagayamta yoo diddee يونتين تاتو يتسرافت
Yo jette massive taate. Sodaannaan immoo kun sodaate jalli daranutti faatan. Callisnaan faatan. Ijoollee bulchituu maarree godinaa ijoollee aanaa maarree magaalaa kantiibaa maarree tanarra laalinaa dhiisaa tana. Isin gaafatina isin irra laalinaa isin jibbinaas jara kana. Kun miskiinaa waan gubbaatti gadhuufu akkatti didan hin qaban isaan. Akka humna isaaniiti oli wanti tun gubbaatti dhufti yoo waan tana niin didajee halkan tokkoon bulu aangorraa dhawan. Uummanni keenya akka beeynu duuba uummata kana aangorraa dhawite ijoollee guddifataa jaartii qabaa mana qabaa nafaqaa qabaa maaliin jiraata kun uummata gurgurateetuma taa'ee callisee garaan isa gubataatuma haa jiraatu kun irra laalinaa kana. Kana waan irra laalan qabu. Karra laallu immoo uummata keenya dargaggeessa keenya qeyroo keenya. Karra laallu hayyoota keenya. Warra kana keessa jirre caasaa kana keessa karra laallu daldaltoota keenya karra laallu uumalamaa keenya jajjabdu tana hayyoota keenya ummata gabbaastee ummata wajjin ulamaayin teenya harka ol qabattee gadi baatee ummata keenya tun hin taatu lafti tun tadaldalaatii fooqiin tunis tadaldalaat abadan nutti hin taatu jettee akka amma iyyinee keellaan hundi akka ka'u gumruuk xalaa akka barreessu taasistanitti. Akka walgahii ta'anii dhimma kana godhan taasistanitti antanallee ija akka nama siyaasaatti ija shakkiitiin ilaalaa beeka. Maaliif dubbiin oowwitee falaq jettaa jirti. Ilaala akka mootummaan keenyatti jiru numaa beekaa beeka. Akka mootummaan keenya kun itti jiru ittiin dhufuu ta'a numaa beeka. Fakkeessa jiru beeka bara hanga isin tempereecharii sii kun jiru. Laal tempereecharii mootummaa keenyaa kun meeqarra jira 39 immoo 40 immoo 41 irra jira nuutuu beeka. Keessa jira mire. Tanaafu xalayaa barrooytuu fi maal barrooytu bakka iyyuu barrooytu itti rakkatina kana qabatamaan arguudha. Qabatama. Mee nyaanni jennaan kun qorii keessa jiraat qorii keessatti arguudha waan eega qorii keessatti agartee booda amanta jechuudha. Nyaanni distii keessa jiraan hin taatu. Qorii keessa sii taa'ee ijaan agaruu qabdalaan nyaata. So xalayaan duraaniitis hin daleeyne taamaan daleeyne wanni takkatanii nan beeku gumruk waan Oromiyaan saamisaa godhu jirtu keellaa Oromiyaan karaarra kaayyatee namichi keenya kun Oromiyaarra jiru kun kana bi'abaa keellaan inni kaayyatee achirra maallaqa irraa xuuxee sinqee baankii galchachuu jiru tana gumruk irraa quban qabu. Amma gaa xalayaan barrooytee tamma boodaan laallaa jechuudha. Kanaas qabsoon finnee beeka. Taanis akkanuma dhorkuu dandeenyaa beeka kaatee lollaan. Kanaafuu uummanni keenya abadan natti hin taatu jedhee jimma galma jimaa jimma qabsoo jimaa dhimma wantaa kana guutuutti galmi ijaarame galma jimaati galmi ijaarame galma jimaan itti daldalamu ooroo fireeshiif wanni kan namuuf hin jirtu tun biiftuu addunyaatii miti natti hin taatu jimaa kiyya yoo gurgurachuu feesise naa gurgurata yoo gurgurachuu feesise jimaa kiyya naa gurgurata ooroo fireeshii mootummaan naa gootee jimaa naa gurgurtu aniin fadhuu jedhee uummanni keenya didee muumicha ministeeraa yaammatee hiriira bahee muumicha ministeeraatii wajjin fuuldura taa'ee dubbatee rakkoo isaa tana hiikkachuu qabaa. Yoo dandeessan salaata boruufaatti dubbiin jimaa nutti hin taatu jaati sagalee teessan dhageessisa sodaatina. Sodatina. Tanaan dhaammada.